ولد واحد سرق وكان كنت من بانت ما عنده كيس هو سيبه من لا إله إلا الله هو موت. ما سيجرا كونغو لالتين أبي أوكي أما ينو سيدا كيسا تم بريت جولي أرموت نانتي بنان أرمتي شاخنا سو كوكو فلا دو مسجين أرمتيش خبرين دودا بيرتو إبورا كابتن أرمتيش جرّاكا بيسا بغير بسقولة سينان جمدا ورّا فنيف عرب لا تمو باتنس بوروني فلا تمتني نفلا تاني جرّانك مسنجو سير mana kanatti khafilatu dandeessan filatamuudhaaf dandeessan live gold dance waan ta'eef live gold jechuun akka nama harawaa caqa balee nama seenuti sagantar tartiiba saniin qaba amma fagaruu isin barsiisuudhaaf akka taphachaa jirra oromticha nama kuma takka jidduutti nama 8 keessaa filatame carra qabeessa oromtichi baga carraa kanaan sigee jechuu barbaada jarri kaan nagaatti guyyaa qeerroo xiyya amma aruuja namaa rabbashinaati gabbu'a asirratti kan wanta keessa jaartii nama nu filchiisu qofti sun garuu jaartii hatiira. Gabbuu isa jaartiin asii kanneen hajiri. Wali hafne kaasa boona. Hajira asirraa utuu yoo sirra wanni hajin maaltu hajirratti sin dabarse. Nuti amma araashii haalan qotu barbaada. Biroo kiyya. Oramtichi muutii raa gaafadhamu. Salan ibsa. Akkam nagaa. Okay, gaafadhe. Jirta assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra wallahi biroo kiyya. Baga rabbi carraa kanaan sigee gaawa nama 8 keessaa nama kuma takka. Naafi akkam naafi jirta. Nagaa. Amma Galatoomii dhugaa baay'ee nagaa. Adileen jajjarfattee jirta. Walitti isin gallakkisaa seerri manni kanaa gaa eenyu akka pooliin murteessaa naa miti. Haasa waan biraa danda'u qabda. Yoo sirriitti jana jante fooloo 500 argatta. Akkasuma kooyinas argatta. Ishiin si yoo jana jante waniidha. Poolii kanaan murtee kanaan murteessa nuu miti. Kun amma jarana murteessaa jechuun hiyyaa miti. Haasa isaan lameen duudu eenyurra jaalala beekaa eenyurra rakkoo qabaa yaada joolii murteessina. Oramticha akkamitti akka filattee fi waamara akkasi filatte heloo naaf jettee dawwaltee gaafatta. Ammuu jira haadha dhaggeeffata. Okay. Halo naafi. Waye. Jirta. Halo salan jirta. Nagaa keeti. Akkam qashti intala Oromoo. Jirra akkam galatoomii kana filachuu keetiif. Yaa hayyoo ayyetti intala Oromoo akkami? Akkanumas filaalee nama tasgabbaa kan inni jaaladha beekte kan wixwix hin jenne. Yogguu silaalu nama tasgabbaadha. Nama yaadaati. Nama waa liqimse fakkaata. Buqqaayoo honti kee hundi nama hawwataa beekte sanumaaf filadhe anise. Akka yoo raasaa silaalu kana galatoomii habibtii too. Oggaa dheeraa hojjetaa. Atis hayyittiidha. Beekatu nama beekaa galatoomii fayyaanaa tahii arsittii koo na filachuu kootiif baay'ee si jaaladha baay'ee si kabajaa. Yaa waan ofiitii yaa siifaa dabaluu anis si jaaladha. Eenyumaa olittuu si filadhee jira si kabajaa akka isin jedha. Amma eessa jirtaati? Amma naannoo kee jira baay'een fagaadhu. Finfinnee jirtaa? Biyya keessa jirtaa? Biyya keessa hin jiru biyya keessa yeroo dhiyootti dhufuuf deemaa biyyumaan baarra jira akkas hin dhufa yeroo dhiyoo yoo dhufuuf sagantaan qabannee amma siif jedhee dhufuuf nuti dirqama natti ta'ee jira dhugaa. Wanni siif hin ta'amne hin jiru waan fedhe yoo ta'e hanga lubbuu baasutti hanga lubbuu balleessutti. Anillee waa baay'ee ilaalee si filadhee nama akkana xiqqoo burcii qabullee na fakkaattee akkuma fuula jirtu qaamni kee hundi guutuu na fakkaattee maatiin keenyas nama xiqqoo garaa qabu kana ni jaalatanii dhaabbataa fi tolaa waan biraallee yoo dhabe soo san fa'aa tiyyaafis osoo hin taane maqaa kiyyaafis kabajaa maatiitiifis sansaniif si filadhee ala kulli haal. Kairin. Hey.
silaalaa haasa'u malee Okay, bareedduudha. Nama jalaan jedhe lip lakka akkana Abshir, abshir. ijarraa kanan balu. Abshir si jalaa libin jedhu rakkoo miti. Borcis baay'ee qabaachuu dhabu waan biraa hedduu qaba. Waan amma miidiyaa irratti haasa'uu hin dandeenye hedduu qaba. Waan sii ta'u hedduu jira. Abshir naaf iyyee bareedduu koo. Wanti ati jette hundi ni jira qophiidha. Waan takka yaadda'in amma booda ka amma burdura yaaddoytee rakkattee mumkin jeeqamaa turten gahaa jiruun asirraa siif mijjaa siif tola sin jedha abshir. Maashaallah akkuma alaa hawwe keessi kan keellee naaf ta'aa jirtaa jechuudha. Guyyammaan dhumatee yoo makkoon ta'uu qaba. amma isaan yaada malee waan biraa takka si yaadu. Way jireenyi fuulduraa naaf Ni dhuma guyyaan abshir. Yeroo gabaabduu keessatti dhumaa ibsaanis haa galatoomu carraa kana nuu kennuu isaatii fi anammoo dhugaa dubbachuuf si argachuu kootiif baay'ee na gammachiisaa akka guyyaa har'aatti gammadee natti tolee mirqaanee hin beeku. Halkan edanaa kun anaaf gammachuudha nu bira halkan jechaadha. Akkas kanaan booda jireenyi koo jijjiiramee jira jedha. Naafi beekamtuu kabajamtuu jaalatamtuu. Ameerikaa tana fakkaata. Oh my god. Ameerikaa jirta? Lakki Ameerikaa illee hin jiru bakkuma biraa jira naannoo masan jira garuu. Okay, chigirella rakkoon qabu dhiifamaa. Ante sagaleen keellee deesnuma jedhama. Ati ka bare inumaayyuu dhugaa akka keetiif bare inafa jedhee yaada. Naafi kabajamtuu jaalatamtuu Oromoo keessatti beekamtuu nama Oromoon hundi jaalatu intala Oromoo sabboontuu aadaadhaan beekamtuu amantii ofiitiin beekamtuu dhugaa dubbachuuf akka siifafaa waan barbaaddee waan ati hajamtuu kana booda anas siif guutaa hangumaan si bira jiruuf si bira ga'uuf obsi malee yaadda'iin kana booda ni jijjiiramnaa sin jedha. Duddi koo siif haa citu bakka lama qarxamna akka ati faaruun qarxamna goota kana laata. Miira keetti nagalchite. Anaakee bareedduu ko. Anaakee bareedduu ko. Ani bakka kee haa citu habiibtii koo qaalii. Anaakee. Akka si jaaladhu sin dagatin ishee. An haasawa caala gochaan garsiisu natti tola. Abshir dhugaa keeti anis si jaaladha baay'ee si jaaladha waan si jaaladhurraa parsantii 10 siin himne akkasuma miidiyaa hawaasaarra waan jiruuf miira keessa galee xiqqoo injiraami akkas ta'e malee baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja ati anaaf eenyumaa olii anaaf jireenya koo bara baraatii akkas si jaaladha abshir siin jedha. Rabbi abshir siif haa jedhu galatoominaaf jiraadhu. Amala keellee akkanumatti itti fufu.